Dhufanii mana keenya jala jiraatan. Eejiqa. Kunoo isaan arkuu jirra akka nuti himiyaa godhu jirruu fi himiyaan akkamitti akka taa'u jirru mee guyyaa tokko maa waliin baasin. Sila akkasi bareeda. Qabatamaan dhuganii dhugumaan qe'ee teenya keessa jiraachuu ragaa olaanaa qaba. Maaddi nu beeki waan kana keessa achi baate waan takka takka ta'e yaadattu qabdi. Sanboota waan qulqulleeffatanii akkaataa tarsiimoo qabsoo gattee waan sanatti itti bobba'an qopheessanii irra bobba'anii beeku. Akkasuma wajjin ilmaan Oromoodhaa hedduu takka jaalladhu hedduu takka kabajna isin kabajna. Ammoo namni kabajaa hin qabne kamaatiin kabajna. Ka dhalaaf kabajaa hin qabne. Ka daa'imaaf kabajaa hin qabne. Ka insaanummaa hin qabne. Ka namooma hin qabne ummata kana. Ummata kana ammoo tana keessa achi haa baanu. Taagartee amma kimiyaadhaan hin qocacaa'u. Ta amma gartee kimiyaawwan hedduu jirtu. Qacaca waa hedduu jira tagartee ganaa as ba'u teessu. Suniif gartee sidaas akkana godhu jira malee. Ani bara waliin akka tanaa ajaa'ibsiifte tolu. Hayyee amma mee wanta biraa dhiisuuf maate. Kunoo mana kana taa'u jiraate. Maan dhufne Yoo mana keenya kana gubbaa deemu jiraatan. Maan dhufne Saaqaa jala eega dhaabbachuu jiraatan. Asmaan ba'an. amma waqtii amma jirtan tanatti isinii dhiira isiniin jaani. Rijaala isiniin Yoo jaani. dhufaniituma isii kan nu harkaa fuudhu. Daawwattoota keenya maa piraankii godhuu deetan. Daawwattoota keenya piraankii godhina haqa. Maaliif jennaan isaan daawwattoonni keenya hedduu piraankii godha. Fakkeenyaaf yeroon viidiyoo bakka tana waraabnu yeroon siidhaa, sa'aan siidhaa, guyyaan siidhaa abbaan fadhan beeku. Tana jala muri. Maaliif wanni gartee gadhiifamu kun yoom akka waraabamte wanni isaan daawwatu jiru maali ni beektaa? Viidiyoo waan nuti asii gadhiifne akka waan as jirru itti fakkaatti. Laa. Haloo janee wanni waraabamu hundi yeroon saadhaa gartee guyyaan siitiif isaan hin beekamu. Viidiyoo yeroo gadhiifamu qofa harkan malee. Kunis itti. Wayiin isiniin jaa. Yooni fi dhugumaan dhufanii mana keenya jala jiraatan. Eejiqa. Kunoo isaan arkuu jirra akka nuti himiyaa godhu jirruu fi himiyaan akkamitti akka taa'u jirru mee guyyaa tokko maa waliin baasin. Sila akkasi bareeda. Qabatamaan dhuganii dhugumaan qe'ee teenya keessa jiraachuu ragaa olaanaa qabataniidha. Nuti barsi waan isaa siirii isaa yaanin san. Kunoo akkanaan godhu jira jedhanii akka viidiyoon isaan garaa na guban san garteemi. Akkanaan isinii godhu jira laalaa ijjeetiin erguuf jira.